السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما جرتو وردفني ويا رسكتنا وليك السنة لايك سبسكرايب شير نافقتو من رافتنا أسمع ولينا ترسنين جدا إدو بحارة إدو بشننا جرا ولين هذا ونسنين جدا قدومان ولين ترى لايك شير سبسكرايب كتو هن رافتنا أسمع كسالوني دا إدو بشننا جرا ولين هذا لو هنقدوما والحاجات جبيسن وسنين جدا لايك شير سبسكرايب كتو رافتنا ماتنا تايسنين جدا اللي ما تسنيف تاولا جبيسن ورومكوي أسمع نقدوما ولما هادمنا على بيس نركسيسا الدولة سنين جدا نقدوما نولين ترى ولين هابو ورو استراحة جرا والله فيديو كل وقت وكذا هاي فيديو وقت مدرعة إلى كيس على قدي قوي ما دي فاديت قدي نجري عادي ولين هاتورو سنين جدا سين قدينا واسادو بحارة كتا دونتين شالي جرما استراحة لا إدو أكا جايبا نمت بريدو إدو أكا جايبا بريدو يروبو كنا والله أكا جايبا ساعتي كنا أكا بريدو تكا نمتولا أمني رفيا ستي بشنني يا ستي رفتي براتي هنكن يرو إسا بروادي تري كلاما رمان إسا إدو سنغلي دابي هنكن يرو بربادي تري deebi'anii gara mana ofii wallahi iddoo akka jaalanaa toltu walumaan haadhaaluu walumaan addaa waan isiniin jedhaa asumaan hundi keessan wanti dogongorra yeroo akka jiraatu taate as keessanaaf ibsuu dandeessanii iddoo akka ajaa'ibaa namatti tolte iddoo akka bareedduu yaa rabbi biyya keenyatti rabbiin nagaa nuuf haa godhee akka biyya keenya keessatti rabbiin waa teessisu inshaallah hedduu tokko namatti toltiin sa'aatii qabbanaanii baay'ee oo'aa lafa ho'aatii lafni akka ajaa'ibaa nama bareeddii hedduu bareedduudha bakki daa'imman itti taphatanii kuni asiin kun kana maatii hedduu ammaa kun rinsu akka namatti tolaa isin jedhaa hedduu akka namatti tola hedduu akka qalbii nama hawwataa yoo amma jarri yeroo kanallee rafanii yaanii gadi bahee wanni tokko hin jiru sagalee amma irratti adeemsifte gadi bahee tiniin lallaalu jira osoo natti tolte bishaan san keessa dhaqi nama jalti qalbiin garuu namatti dabbaraadda jira ijoolleen rafanii warroonni manaa wala akka ajaa'ibaa namatti tola akka ajaa'ibaa bareeda abbiin biyya keenya lekkatti dhuun bareedne biyyi teenya ni bareeddi wallahi hedduu biyyaan baaqaadha bareeddi hedduu amma kun marga orijinaalan seenaa marga biyya keenya ardii yeroo hedduu bareeddu marga bareedadha isaanii akkanatti isaan haa ta'u jechaaf marga jedhanii siniin irratti wanni jedhanii irratti kana hidhatanii akkasiniin jedha hedduu akka namatti bareeddu hedduu bareedduudha hedduu bareedduu baay'ee tokko namatti tolti nama hawwatti baay'ee tokko isuma dhugaa keessaa galii namaan godhu hedduu bareeddi bishaan namatti tola qilleensiisii akkasiniin jedha baay'ee tokko nama hawwataa asiin immoo karaa gadi bu'anii bakka isaan dhaqanii
baay'ee tokko namatti tola. Waggaa hedduu ajaa'ibsiifamee waliin ittiin haaboo har'uu viidiyoo kana yeroo isiniif tole sheer sabiskiraayib laayik gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hordoftoota Ammoo Arsii taatanii hundi keessanii akka na jajjabeessanii fi akka jabaadhuus jettanii na jajjabeessan abdii qaba. Ulaa jajjabeessanii obboleeyyan kiyyaa isiniin jedha. Hedduu takka nama hawwataa baay'ee tokko viidiyoo waggaa tokko ture har'a adii tokko akka yeroo tokko yaadadheetiin meeqoo immuuf gadi hin dhiifne hordoftoota kiyyaa jedhee qabadhee dhufee jira. Asumaan sheer sabiskiraayib laayik gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akka maatii naaf taatan kabajaa fi jaalalaa isin gaafadhe ulaa jajjabeessinuu isin jiru dhaabbanni akka yeroon gurratti wal haa gorfannoo odoo amantaa fi kutaan waliin hin qoodini wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Amantaa kutaan osoo waliin qoodini jirru ulaa jajjabeessinuu waliin haa fuudhu isiniin jedha. Hanga dhumaa akkasiin jira hordoftoota kiyyaa mi'asiin gadi bahaa wanti kan tokko malee maaliif inni waan o'uuf amma ijoolleen ni kaati waan o'uuf liqqoo qabbana ni kaati. Ammoo maaliif gadi bahee liqqoo viidiyoo hin maranne jedhee gadi bahee hedduu takka namatti qabbanaa seenamaa takka hin jiraamne yeroo tokko achi dhaqee tokko marachuu namatti tola. Akkasiin jedha. Hedduu takka nama hawwata wallaahi. Qilleensa ka'anii jiranii wagarri ijoolleen amma ni dhufu. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa kabajaa fi jaalalaan akka maatii naaf taatan isin gaafadhe. Viidiyoo kana dhumaa akka ilaaltan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhe. Dhugaa hedduu akkasiin jedha. Hedduu tokko nama hawwata. Yeroo bareedaa dabarsan yeroo bareedaa akka ajaa'ibaatti namatti tola. Asiin kun kakka'anii jiranii ijoolleen jibba irraa deebisee viidiyoo maaliif jaalatamuu danda'a waan ta'eef akkasiin jedha. Hordoftoota Arsii taatan hundi keessanuu ulaa jajjabeessinuu bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaallee dhumee jira.